akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Shinnigaa oduun isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraajii. Hidhaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu daranuu hammaatee itti fufee. Qondaalli ABO Jaalgadaa Gabbisaa halkan edaa humna tika PPtiin ukkaanfamuu Shinnigaa miidiyaaf himame. Jaalgadaa Gabbisaa qondaala ABO yoo ta'u waan ABO ta'eef qofa hidhamuu isaa kan himame eessatti akka hidhame gabaasni nu ga'e hanga ammaatti hin jiru. Akkasumas guyyaa har'aa gaazexeessituu Masarat dhaabaa ganama kana hidhamuu mirkaneeffanne. Masarat sochii halluu keelloo irratti hirmaachuudhaan tibba darbe sagalee hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uun ni yaadatama. Gabaasuma wal fakkaatuun barsiisaa yuunivarsiitii dabalatee namoonni hedduu kibba Oromiyaa Boorana keessatti hidhamaa jiraachuu mirkaneeffanne. Kibba Oromiyaa Boorana Yaabelloo keessatti humna PPtiin obbo Olkaa Boduu Jirmoo hojjetaa aanaa Yaabelloo kan ta'ee fi barsiisaa Jaatanii Duubaa Galgaloo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'e Boorana Yaabelloo keessatti qabamanii hidhamuu odeeffanne. Barsiisaa yuunivarsiitii Jaatanii Duubaa halkan edaa mana jireenya isaa keessaa qabamee hidhamuudha kan nu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessu itti fufee jiraachuu Shinnigaa miidiyaan mirkaneeffate. Gabaasa injifannoo waboo olummaa imaanaa akka itti aanutti qindeeffatee qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessuu itti fufee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo konyaa kibbaa Cibraa Odaa Adoolaa Buttaa Gannaalee Siidaa Gurraachaa tarkaanfii foolisa irratti fudhachuu hubachiisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo halkan kaleessaa godina Gujii Bahaa Ona Goorodoolaa Araddaa Adaadii keessatti poolisii idilee Oromiyaa ofiin jettu ka uummata Oromoo hiraarsaa ukkaamsaa jirtu moonaa isheetti seenuun ari'ee keessaa baasee meeshaa garaagaraa achi keessa jiru dhuunfachuu hime. Injifannoo argamsiise kanaanis maallaqa dabalatee waan diinni itti gargaaramaa ture hedduu dhuunfachuun galii qabsoo bilisummaa taasisuu isaa hubachiisee jira. Warraaqsi uummata Oromoo guyyaa kaleessaa Oromiyaa bakkoota hedduutti akkasumas biyya alaa keessatti gaggeeffamaa oolee jira. Warraaqsa kanaan furmaanni waaraan siyaasa Oromoof ni argama jedhamee yaadama. Hiriirri mormii kun barattoota Oromoo Arsii mana barumsaa dheeraattiin ganama kana gaggeeffamee jira. Hiriirri balaaleffannaa yakka ajjeechaa ilmaan Oromoo biyya alaa jiraataniin gaggeeffamu halkan edaa bakkoota hedduutti gaggeeffamee jira. Haala kanaan Oromoo Community Association Portland Columbus keessatti hiriirichi adeemsifamaa jira. Hiriira kanaan ilmaan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu, hidhamaan siyaasaa akka hiikamuu fi nagaan biyya abbaa isaanii Oromiyaaf akka bu'uu qabu gaafatan. Gabaasa fincila Oromiyaa keessaa ilaalchisee olummaa imaanaa akka itti aanutti qindeeffatee qaba. Warraaqsi uummata Oromoo guyyaa kaleessaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa oolee jira. Warraaqsi tibbana dho'ee torbee tokkoof deemu Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti babal'ataa adeemee jira. Warraaqsi uummataa kun godinaa irraa hanga aanaatti kan babal'ate yoo ta'u, fincilicha furmaata barbaadu uummata keenya Oromoof kan fidu ta'uu isaas hubachiifameera. Dheengadda Guraandhala 8 bara 2021 galgala irraa eegalee hanga kaleessa Guraandhala 9 bara 2021 Harargee ba'aa magaalaa Harar bakka dirree xiyyaaraatti uummati fincila agarsiisaa turee jira. Harargee lixaa bakkoota akka Ciroo fi Asaboot keessattis kaleessa hiriirichi itti fufee ooleera. Akkasuma lixa Oromiyaa bakkooti hedduun kaleessa fincila itti fufanii kan jiran yoo ta'u, lixa Oromiyaatti magaalaalee fi aanaalee hedduu keessatti warraaqsi barataan eegale kun babal'ataa kan jiru ta'uu himame. Guyyaa kaleessaa Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree keessatti hiriirri sirna ajjeesaa balaaleffachuun nagaa Oromoof mootummaan ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa dhaabbachuun murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Hiriira kana irratti barataan qaamolee PPtiin reebichi irra gahee dhiiguu isaas Shinnigaa miidiyaa mirkaneeffateera. Akkasuma kaleessa Guraandhala 9 bara 2021 Wallagga lixaa Noolee Kaabbaa fi magaalaa Najjoo keessatti hiriirichi itti fufee ooleera. Hiriirichi akka itti fufu qeerroon ibsa kaleessa baaseen hubachiisee jira. Tigraay keessatti buufatni dhaabbata mirga namoomaa NRC barbadeeffamuu dhaabbatichi ibse. Rakkoon naannoo Tigraay keessatti daddaffiin furmaata akka argatu dhaabbolee fi mootummoonni addunyaa kan gaafatan yoo ta'ellee hanga ammaa furmaatni argame hin jiru ta'uun himan. Gabaasa dabalataa olummaa imaanaa. Tigraay keessatti buufanni NRC barbadeeffamuutu himame. Dhaabbileen mirga namoomaa deeggarsa uummata Tigraayiif taasisuuf danqamuu isaanii gabaasaa turaniiru. Akkasuma buufanni baqattoota Eertiraa naannoo Tigraay keessatti humna waraanaa Itiyoophiyaa fi Eertiraan haleelamuu gabaafamaa ture. Gabaasa tibbana bahaa jiruun buufanni deeggarsa namooma NRC barbadaa'utu isaati.
Buufatichi barbadaa'uu suuraa saatalaayitiin argamuu isaa dhaabbatichi ibsee jira. Dhaabbati gargaarsa addunyaa NRC manneen baqattootaa tajaajiluuf naannoo Tigraay keessatti ijaarrate barbadeeffamuu isaa ragaa suuraa saatalaayitii dhiyeeffatee jira. Akkasuma buufata dhaabbata isaa NRC qofaa utuu hin taane dhaabbileen hawaasaa mancaafamuu dhaabbati gargaarsaa kun ibsee jira. Kunis Tigraay bakkoota Hitsaatii fi Shimeelbaa jedhaman keessatti ta'uudha kan eerame. Dhimma kana ilaalchisuun hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Jaan Igliyaangi miidhaa buufataalee deeggarsaa dhaabbata keenyaa irratti akkasuma manneen baqattoota deeggarsa Dhimma kana ilaalchisuun hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Jaan Igliyaangi miidhaa buufataalee deeggarsaa dhaabbata keenya irratti akkasuma manneen baqattootaa deeggarsa barbaadan ittiin tajaajiluuf hojjennu barbadeessuu ni balaaleffannaa jedhee jira. Akka ibsa NRC suuraalee saatalaayitii mirkaneeffachuu isaa hubachiisuun ibsa guraandhala 8/2021 guyyaa dheengaddaa baasetti kaambiin dhaabbilee mirga namoomaaf deeggarsaa akkasuma manneen dhaabbileen hawaasaa mana barumsaa dabalatee mancaafamuu isaa hubachiise. Miidhaan dhaabbilee kana irra gahuu kan ibse dhaabbatichi eenyu akka mancaaseef badii irraan geessise irratti humaa hin jenne. Qaamoleen mootummaa fi dhimmichi ilaallatu dhimma kana akka qoratan ammoo gaafatee jira. Gabaasa kana hanga qixeessinetti mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti yaada laatiin qabu. Akkasuma qaamoleen biroon dhimmicha irratti yaada kennan hin jiran. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaa turanii qophiilee afaan waliin turtii gaarii.